Har'amee waa'ee dhiphina sammuu haa ilaallu. Dhiphina sammuu yookaan anxiety isa jedhamu. Normaalii dhiphinni sammuu jijjiirama miiraa qaamni yeroo dhiibbaa naannoo irraa nurra ga'u uumamudha. Namni kamiyyuu yeroo jijjiiramni naannoo yookaan wanti nama dhiphisu tokko jiraate fakkeenyaaf qormaataa ta'uu wanti nama yaaddessu tokko jiraate hanga wanti sun darbutti yeroof dhiphachuun isaa hin oolu. Kun egaa waanuma jireenya keessatti nama mudatudha. Nama hunda kan mudatudha. Bu'aa bahii jireenyaa keessatti jechuudha. Haa ta'u malee inni kun kan nama jeequ hanga wanti sun darbu qofattidha. Gama biraadhaan immoo dhiphinni sammuu kan sababa xiqqaa yookaan sababa tokko malee dhiphachuu sammuu keenyaa fidudha. Namoonni tokko tokko waanuma xiqqoo tokkoof hedduu dhiphatu. Yeroo dheeraa hedduu dhiphatu. Yookaan immoo waanuma hin jirre tokko tarii jira yookaan dhufuu danda'a yookaan mudachuu danda'a jedhanii yeroo hunda dhiphataa oolu. Namoonni akkasii dhiphina sammuu yookaan anxiety qabu. Inni jalqabaa istireesiidha. Istireesiin kanuma jirudha. Yeroo wanti nama dhiphisu jiraatu yeroof dhiphachuun. Haa ta'u malee wanta xiqqaas, wanta guddaas, wanta ta'uu danda'us, wanta ta'uu hin dandeenyes hunda yeroo hundaa kanneen dhiphatan dhiphina sammuu yookaan anxiety qabu jedhama. Dhiphinni sammuu inni anxiety jennu kun egaa deebii walxaxaa miira humnaa olii hanga rakkoo isaan mudate waliin kan waliin madaalle yookaan gonkumaa rakkoo hin mudanne tarii ni mudata jechuudhaan kan dhufudha. Deebiin qaamni keenya kennu immoo tariitii deebii yaadaa yookaan sammuu ta'uu danda'a. Fakkeenyaaf yeroo dheeraa waan sana yaaduu, dhiphachuu akkasumas immoo deebii qaamaa qaamni keenya fakkeenyaaf dhukkubnaan onnee dabaluu, sossodaachuu akkasumas amala nama jijjiiruu danda'a. Egaa kun cognitive, physical and behavioral change fida jechuudha. Kun ammoo yoo baay'ateef yeroo dheeraa namarra ture jiruuf jireenya keessatti baay'ee nama jeequu danda'a. Jireenyi illee akka comfortable hin taane akka namni tokko tasgabbaa hin jiraanne nama hin taasisu jechuudha. Dhiphina sammuuf wantoota nama saaxilan yoo ilaalle fakkeenyaaf isaan keessaa kan jalqabaa ijoollummaattis ta'e jireenya darbe keessatti wanti gaarii hin taane nama mudachuu wanti haalli cimaa ta'e jireenya keenya darbe keessatti nu mudateera taanaan tariitii kanaaf saaxilamuu ni dabala. Akkasumas waa'ee wanta tokkoo baay'isanii yaaduu jijjiirama guddaa tasa jireenya keenyatti mudatu. Tasa osoo yaadin jijjiiramni guddaa ta'e yoo jireenya keessatti mudate namoota jaallannu tasa of biraa dhabuu balaa yookaan mudannoo cimaa dabarsuu yookaan gudeeddii yookaan balaa konkolaataa nama mudachuu akkasumas itti gaafatamummaa guddaa bahan qabaachuu responsibilitii guddaa fudhachuu jechuudha. Akkasumas hojii dhabuu dhukkuba yeroo dheeraaf hin fayyine qabaachuu akkasumas namatti yookaan hiriyoota keenyaan of madaaluu of compare gochuu jechuudha. Yeroo akkas of madaallu abaluu achi ga'eera abaluu akkas qabaa abaluu kana qabaan akkas ta'eera kan jedhu of madaaluu jalqabne dhiphinni sammuu ni dhufa. Karoora humnaa olii karoorsuu araada adda addaa qabaachuu akkasumas namoonni tokko tokko immoo uumamaan sanyiimaan qacceemaan kan kanaaf saaxilaman jiru. Mallattooleen isaa tokko callisanii sodaan muddamuu callisanii sodaan isaanitti dhaga'ama. Hirriba dhabuu kana malees immoo boqonnaa sammuu dhabuu xiyyeeffannoo dhabuu yeroo hunda mukaa'uu yeroo hunda aaruu murtoowwan badoo fi bilchina hin qabne murteessuu namaan walii galuuf rakkachuu araada garaagaraa keessa dhokachuu araada garaagaraa jechuunis fakkeenyaaf araada kanneen akka suusii adda addaa ta'uu danda'a. Haa ta'u malee fakkeenyaaf yeroo wanti kun nama mudatu feesbuukii, tiiktookii, sooshaal miidiyaa keessa dhokachuu bowwoo mataa qabaachuu dhukkubbiin qaama keenyaa hundarratti nutti dhaga'amuu ilkaan qaruu dhaannaan onnee dabaluu kan kana fakkaatan fa'aa mallattoo akkasii namatti fiduu danda'a. Mee gara furmaataa deemna. Gara furmaataa yoo deemne kan jalqabaa nama waliin walitti dhufeenya qabaachuudha. Namni qofaa jiraatuu fi yeroo gammaduuf gaddu nama waliin haasa'uu hin qabne carraan rakkoo sammuu qabaachuu isaa ol ka'aadha. Kanaaf nama waliin walitti dhufeenya qabaachuun barbaachisaadha. Akkasumas wantoota nama dhiphisan adda baasanii beekuu. Wantoonni nu dhiphisan tokko tokko kan dhabamsiisuu dandeenyudha. Avoid gochuu kan dandeenyudha. Kanneen qaama jireenyaa ta'an immoo dhabamsiisuu kanneen hin dandeenye immoo dursinee itti qophaa'uu fi of to'achuun furmaata. Garbiraan hawaasa keessa jiraattuuf bu'aa buusuu yaadudha. Namoota naannoo keenya argaman gargaaruu, jireenya isaanii jijjiiruun gahee addunyaa kana irratti kontribuut gochuu qabnu, gahee bahuu qabnu keessatti qooda agarsiisuu, jijjiiramuu, gargaaramuu fi fayyadamuu ollaa keetii, hawaasa keetiif saba yoo taatu ofii keetii gammadda. Yoo jireenya namaa jijjiirtu
ofii kee immoo ni gammaddaa. Kun immoo dhiphina sammuurraa bilisa nama baasa jechuudha. Garbiraan fedhii kee namoota muraasatti himadhu, kan isaanis dhaggeeffadhu. Kunis namoonni fedhii isin wal fakkaataa qaban akka jiran sirriitti agarsiisuudhaan qaama hawaasaa akka ta'e sirriitti mirkaneessa. Namoonni tokko tokko amma anuma qofatu baay'ee rakkataa, anuma qofatu baay'ee cinqamaa jedhanii of yaadu. Haa ta'u malee yeroo fedhii keenya wanta nutti dhaga'amu nama wajjin haasofnu, namoonni biraallee wanta kan akka qaban hubachuudhaan wanti kun nama hedduu akka mudatuu fi kan noormaal ta'e akka ta'e of amansiisna jechuudha. Namoonni akka keetii akka jiran sitti mul'isa jechuudha. Qaama hawaasaa ta'uun ammoo dhiphina sammuu hedduu irraa nama baraara. Inni garbiraan boqonnaadha. Ammam hojiin yoo sitti baay'ateyyuu boqochuuf yeroo qabaadhu. Yeroo hirribaa akka salphaatti ilaaltee ofirra hin dabarsiini. Hirribni ga'aan fayyummaa sammuu irratti gahee guddaa qaba. Garbiraan waan keessa jirtu sirriitti hubadhu. Yeroo baay'ee namoonni dogoggora yeroo darbee yaaduu fi rakkoo fuulduratti itti dhufutti yaadda'u malee waan amma kana keessa jiran ni yaadan. Hin yaadatanis. Waa'ee guyyaa har'aa keessa oollee, waa'ee aduu har'aa baatee dhiitee, waa'ee waan har'a hojjechaa oollee yookaan yaannee miidhama keenya nuuf hir'isa. Malee kan darbe yeroo hundaa yaaduun sirrii miti jechuudha. Inni garbiraan fayyummaa qaama keenyaaf waan ta'u dalagu, fayyummaa qaama keenyaa eeggachuu. Rakkoon sammuu fi miidhamni qaamaa kunneen yeroo baay'ee walitti hidhata. Kanaaf ispoortii hojjechuu, nyaata sirriitti nyaachuu, muuziqaa yookaan sagalee nama bashannansiisan tokko tokko dhaggeeffachuu fi akkasumas haga dandeenyaatti fayyummaa qaama keetii eeggachuun sammuu kee nagaa taasisa. Garbiraan waan haaraa hojjechuu yookaan baruu yaaluu. Jireenya kee keessatti yoo waan haaraa bartu yookaan hojjettu jireenyi kee irra deddeebi'ee wanta irra deddeebi'aa ta'e sin nuffisiisu. Takka takka jireenyuma irra deddeebi'aa ta'e yoo jiraanne kun maal namatti fidaa? Dhibee sammuu namatti fida. Kanaaf waan haaraa yoo yaalle gammachuu sammuutti namatti fida. Miira fiixaan boonsaa, mo'ichaa, gammachuu fi ofitti amanummaa waan haaraa baruu keessaan argamu. Kun egaa dhibee sammuurraa akka ta'e bilisa nama taasisa jechuudha. Inni garbiraan nyaataaf araada adda addaadha. Bunaa fi nyaata sukkaara qabu hir'isuu, alkoolii, sigaaraa fi wantoota araada ta'an garbiroo isaan akkasirraa of qusachuu. Gargaarsa gaafachuuf duubatti jechuu dhiisuu. Dhibee keenya namatti himachuu dhiisuun akka gargaarsa hin arganne taasisa. Namni dhibee isaa namatti hin himanne gargaarsa hin argatu. Namoonni hedduun gargaarsa gaafachuun mallattoo mo'amuu yookaan kufaatii dadhabina itti fakkaata. Kun tasuma dhugaa miti. Kanaaf rakkina kam keessatti illee gammachuudhaan gargaarsa gaafachuun mo'amuu osoo hin ta'in injifachuudha. Rakkoo sammuun dhiphachuu kana illee taanaan gargaarsa gorsachuun nama nu bira jirus haa ta'u, ogeessa fayyaas haa ta'u, gargaarsa gaafachuun baay'ee barbaachisaadha. Yoo kanarra immoo darbee baay'ee nama jeeqate mana yaalaa deemanii dawaa adda addaadhaan akkasumas gorsa adda addaadhaan furmaata argachuun ni danda'ama. Waan dhaggeeffataniif galatooma, turtii gaarii.